Beeta kiristaanatti hin bulu Oromoo hin beeku. Aadaa nyaataa, aadaa sirbaa, aadaa fuudhaa fi heerumaa, aadaaleewwan kana fakkaatan aadaa uffannaa dabalatee aadaaleewwan kun kan Oromoo sadeen sooddooti ni hatame yeroo jedhantu jira. Dhuguma aadaan Oromoo sadeen sooddoo Guraageedhaan hatame waan kana maal irraa quba qabu? Soba akkamitti hatame? Dhaloonni kun gadaa isaatu wallaalee yeroo itti jedhantu jira. Dhaloonni kun keessumattuu sadeen sooddoo Guraageedha yeroo isaan itti jedhanii yaadantu jira. Isin gosa warra sadeen sooddoo keessaa tokko. Akkamitti ilaaltu Oromoo sadeen sooddoo hin Guraageedha kan jedhamu? Akkamitti ilaalta? Inni isa arrabaaf ta'e. Annu arrabsa waan nuu hilu hin jiru. Hoo waaqa tokkichaaf lafaa malee. Ilmi sooddoo ilma galaanii miti ilma daacce. Ilma daaccichaati obboleessa galaanii. Uffanni kan Uraagee motan nutti fide uffata faranjiitiin nutti dhufe an dubartiin qullaa deemte dubartiin safuu haadha teenya haayyoodha obboleettii teenya deebitee haadha manaa keenya deebitee ilmoo teenya safuuf safeeffannaa dubartii sirriitti eeguu hin qabnu kana nafxanyaa jala galee warri turee galatee gadaa keenya caffee keenya biyya kanaa fuudhee biyya isaa dhidhima gadi geechee koottaa caffee keessatti godaanaa jedhe. Gaadaaf soddechaa aduu san bakkaa buqqaate amma irraatti duwwee diddaan nu rakkisaa jirtu. Nafxanyaa jala galanii. Oromoon waaqeffata sirruma waaqeffata. Waaqeffataan malkaan beeknu, waaqeffataan tulluun beeknu, waaqeffataan safuun beeknu, waaqeffataan safuufi safeeffachuun beeknu. Gudeedatti uume, gudeedan na uume, waaqeffataan gudeeda uume hin beekne. Waaqeffataa dheedee fuudhan akka jettata. Maqaan koo Abarraa Aangessaa Galaan jedhama. Gosni koo Waayyuu sadee Waayyuu keessatti Waayyuu Horoo jedhamna. Nuyi akka aanaa toleetitti yani garuu biyya baay'een deemee ture. Alma sirna gadaa kanaanii Gujii karaa Harannaa kan jedhamu biyya Harannaa keessatti baay'een ture. Sirna gadaa kanaa daa'imummaa kiyyaan qabee waan mashiitiin nama rarrasii natti mi'oofte natti urgooftes. Erga gadaa birmajii irratti jammare waan kana inuman hordofaa inuman duukaa deema galma naa ga'uu diddee gadaa beelba ittan darbe inuman deema qalaa 28 barreesse aanaa toleeti. Aanaan tolee waan aadaa awwaaluu malee waan duudhaa balleechuu malee waan sirna kana caccabsu malee wanni aanaa tolee gadi bobba'ee maaltu jira mirga koo maaltu jira bitaa koo jedhee waan gadaa kana qorame hin qabu. Waaqayyo isaa galatoomu gadaan isaa galatoomtu waan aadaa biyyi sadee sooddoo jechaan akka addunyaa kanaatti biyya beekamtu turte. Biyya burqaa qabdu, biyya farda qabdu, biyya garbuu qabdu, ijoollee hongeen illee biyya biraatiif roobuu dide. Biyya waan hoggaa torba isaan agalagala kan akka qooccoo jedhan qabdi. Aanaan tolee biyya caffeeti, biyya burqaati, biyya sa'aati. Aadaa san nafxanyaa jala galuudhaan abbaa irree jala galuudhaan nu harkaa bittinneessanii callee jechaan ililuun faaya haadha Oromoo kaleecha ittiin beekamtu aadaa malee dhadhanii gatanii baasanii gatanii kun baasee allayyaatti gataa kun garbatti gataa akkuma aloonni amma dhufee kun qoratee bira guutu. Inni lammaffaan bokkuu jenna. Bokkuun kuni akka seerichaatti bokkuu 5 qabna sirna gadaa keessatti. Bokkuu 5 kuni bokkuu biree bokkuu gurraacha walaabuu nuu gale jenna. Bokkuu gurraacha bokkuu walaabuu gale. Bokkuun gosaa kan gosaatu. Bokkuun gosaa kan gosaatu. Gosa beeka. Gosni kun kaleecha bokkuu kana hammatee ittiin bobba'aa ture. Dabni kalee nutti dhufe dhageeche. Kalee sooddichaatti dabni maal irraa dhufe? Sooddichi ilma daaciti. Galaan ilma daaciti. Angafa keenya. Sooddichi isaanitti aanee dhalate abbaa burqaati. Caffee kan qabnu caffee hoolotooti. Sooddichi lafa nuu kaa'e. Nafxanyaa jala galee warri turee galatee gadaa keenya caffee keenya biyya kanaa fuudhee biyya isaa dhidhima gadi geechee koottaa caffee keessatti godaanaa jedhe. Gaadaaf sooddicha aduu san bakkaa buqqaate amma irraatti duwwee diddaan nu rakkisaa jirtu. Nafxanyaa jala galanii. Ittiin deebi'e amma immoo amma dhaloota amma gadaan dubbachaa jirtu gadaan lallabaa jirtu kana keessatti sirnichi diriiraa jiru kana keessatti beentee jedhame
waaqeffataa jedhame. Waaqeffataan kalee Oromoon qabu beeta kiristaanatti hin bulu Oromoo hin beeku. Jaarratti dhufe qoratanii harkaa qabdu maqaa isin nama nattaaf. Oromoon waaqeffataa sirruma waaqeffataa. Waaqeffataan malkaan beekne, waaqeffataan tulluun beekne, waaqeffataan safuun beekne, waaqeffataan safuufi safeeffachuun beekne. Gudeeda si uume, gudeeda na uume, waaqeffataan gudeeda uume hin beekne. Waaqeffataa jedhee fuudhan akka keessatti borus ta'e. Waaqeffataa jechaan gudeeda abbaa, gadaamessa ba'aa, harma hoosisaa, dugda ba'aa, ilma beeku, intala beeku. Wal fuudhu. Alaandidhaan wal fuudhu. Safuun badde. Alaandidhaan fuudha. Haati qullaafte. Abbaan qullaafa. Hirrifata. Hin dhalchite. Dhaarte guddifte. Haati fincaan dugda ishiit irratti oduu fincooftu. Albaatii dugda ishiit irratti oduu albaatu. Oduu irratti qarashaatu. Hin ganne dhaartee guddifte. Haati aayyoodha. Aayyoodha. Ishis safuuf dhabde har'a. Waaqeffataa jedhani urufaa wal qotatanii waliin deemu. Abbaas safuu dhabe. Kan ammoo maaltu safuu balleessi? Asuma gara gallee ugaa of laala. Eenyu safuu balleessi? Oromoodhuma safuu balleessi. Jaarsuma safuu balleessi. Jaarti safuu balleessi. Ijoollee bichaatu quba hin qabnu nu dhaggeeffadha. Sa'aa miti dallabeen gurguratu. Qotiyyoo miti dallabeen gurguratu. Namichi dhufee araddaa namaa dhufee intala namaa qoratee akaakayyuu qoratee dhufee fuudhu suni araddaa naataati jedhee fuudha. Araddaan beekaa kana haadhuma dhalaa miti. Araddaa naataati jedhee fuudha namni kun. Gaafa araddaa naataati jedhee na fuudha jedhee dhabu. Kuma har'a sirbaa waan nama garramu. Gizee kana keessa 100 galaa jirti dubarti. 80 galaa jirti. Eessaa fidee fuudhare? Wal fudhatanii galu araara jedhu hin dhaqu. 70 fideedha. 80 naa fidaa jedhu. Mucaan qotee tokkicha qabu, abbaan qabu, haaraan qabu qotee tokkicha qaba. Gurguree fuudhee. Ishii waan nyaattoo dhabde baru ganama kootu be jettee naati keessa diimeffatte kootu katamatti galee nyaaddu. Mucaan maal taaree waa haree jedhe. Yookaan ofuudha yookaan martii dhugeeddu. Araddaa warasanii badde. Han dhaabbattu dhiisiti badde. Kuni safummaa irraan qabedha. Safuu cabe. Maa akkana goota jedhanii manguddoonni maaloo hoggaa jennu na wajjin dhalchee caffeen jechuu qaban. Caffeen garuu asiin abaan. Isaan caffeen na wajjin dhalchite caffeen naaf guddifte namaan jedhu. Safuu wanni itti badaa jiru kana tokko jira. Kanas akka tokkotti. Inni lammaffaan bokkuudha. Bokkuun maal jetti caffeen asii? Caffeen tuulama sadeeni maal jetti? Abbaan bokkuun namarraa mulqamu. Gadaan waggaa 8 dabarti. Bokkuun gadaa 8 darbuu hin danda'u. Gaafa abbaan bokkuu sanii du'e uduma saaxinii keechan galin reeffisaa jetti caffeen nannuun jechaa. Oduu reeffisaa saaxinii keechan galin bokkuu san irraa mulqanii ilmatti dabarsa. Yoo ilmi jiraachuu baate aantetu fudhata. Aantetti dabarsa gosi sun walga'e. Eega saaxinii seene wajjin awwaalame gosi sun gana barbaadate wajjachuu qabaa, falachuu qabaa jetti caffeen. Kunis obbo Janaan hayyoonni hin jiru. Kanaaf bokkuu jechaan handhuura Oromoo ija Oromooti. Hangosaatis haa ta'u, bokkuu shananis haa ta'u, bokkuu shanan ija gadaati. Gadaa 5 qabna. Gadaa 5 keessatti bokkuun keenya 5. Awwalaabuu nuu gale. Handhuumadhaan bokkuu gurraachi. Bokkuun diimaan hin jira. Bokkuu harka tolchee fi bokkuun kalee walaabuu gale kophaadha. Kallachatti soo deemnu. Kallacha warra gadaa boombii akka jedhanitti odeeffannoo dhageenye. Akaakayyuu keenyarraa dhageenye. Jaarsi oduu horii tiksuu horii faana eboo qabatee wantaa qabatee deemaa jedhan. Horiin galaa waggaa akkana qe'eetti dhiyaatu jedhan kaanii odeeffannaadha idimeedhaan qaqqabeedhee kana raagu garuu odeeffannaadhuma raagu. Waaqni akka bokkaa tiifuu wayii godhee akka mandiisuu godhee itti gallakkisee jedhu. Wanta harkaa qabaa. Wantaan inni qabatu sun dhaqee irratti lafa dha'ee jedhu. Kanaaf suuqaa bu'ee kaallachi kuni kaallacha warra konkoni namni adda isaa dhaabbate hin uffulu kan jedhame kanaaf. Kana sadeenii keessaa akkaataa yaa'insa sirnootaatii fi akkaataa yaa'insa iddaatiin sadeen soddoo gosoota tuulamaa keessaa booda gosa iddoo safuun Oromoo hanga tokko itti hafe jedhaniiti hawaasni kan beeku manillee kan odeeffatu. Mee sadeen soddoo gosa ammallee sadeen soddoo safuufannaadhaan beekamu
Garuu amma sirnoonni darbanii fi haalonni qabatamaan amma sadeen soddoo keessa jiru akka duriitii miti jedhan. Keessumattuu duudhaa isaa, aadaa isaa ganamaa, amantii isaallee dhabee jedhan. Mee keessumaa waa'ee amantii waaqeffannaatiin wal qabsiise amantiin waaqeffannaa darbaa dabarsaa dhalootaa dhalootatti amantii Oromoo ganamaati jedhan. Har'a amantiileewwan adda addaa dhufanii amantiileewwan kun akka Oromoon sirna isaa baasee gatu, caaccuu akka baasee gatu, bokkuu akka baasee gatu, kallacha akka baasee gatu amantiileewwan amma jiran jajjabeessanii jedhan. Oromoon kaleessa immoo Oromoon ganamaa waaqeffataadhaa sirnaa fi aadaa isaatitti Oromoo qofa miti biyyi kun itti bulaa turte jedha akka qorannoon garaagaraa ibsutti. Isin akka arga dhagaatti akka darbee isin bira gaheetti waa'ee amantii waaqeffannaatii fi waa'ee cabuu safuu ammaa kana waa'ee dagatamuu duudhaa Oromoo ammaa kana akkamitti ilaaltu akka manguddoo sadii soddoti? Ani akkatti ilaalu yaa ilma koo bade jennaani. Har'aa mati aduu bubbaa takkitti ani hatee galee ashuunaan jette baddee jedhe. Oromoon lixaayi, Oromoon sadeen soddooyi gaafa saba biraatiin soddoomu bade. Gaafa saba biraatti dhaqee soddoomu harkaa bahe Oromummaan. Akka Oromoo kaleechatti biyya sadeen soddoo keessatti goomana immatoo galatee kan jedhan abbaan biyyaa kalee akka Oromootitti. An biyya mar'aa ture. Haamarra malee qe'ee sun akka qe'ee sirna gadaatitti waan hundaa warra bobbaasantu jira. Amma dabuma kanaan kan ka'e zariin isaanii ba'aan isaanii nama tokko lamarra nafne. Sadeen soddoo keessatti safuuf safeeffannaa wanni tokko hin jiru. Caccabee jira. Isaan aadaa kam qabatanii fiigu horaa jette aadaa ambaaf qabatanii fiigu. Ganama galgalaan naxalaa dagatanii bakka isaan dhaabbatan atis hin beektaa hin beekta. Keenya garuu kan aadichaa sun aadaa duubatti hafaa jedhamee xarrafamaa jira. Ililuu nama hoo sadeen soddoo keessa deemte mana nama shaniitiin argattu. Nama mana shanii aanaa sadeen soddoo garuu bal'aadha. Bokkuu hin argattu. Sirna gadaa kana keessatti gadaan beelwalee waan dabsee rakkoon nume qaba. Gaaf tokko hin buutu hin argitu. Uraagoo kallachaa kan jedhan odaan ofii isaatii bahee akka odaan nabeetitti kan guddate. Abbaan gadaatis keenya gooban noolaa oduu nun qoranne dhaqee raawwatee ba'e achitti horii qalchiisetti odaa sun kun amma nu jalaa goge. Seera malee dhaqa. Seera malee. Dhadhaa seera malee dibatanii mataa nama injiisuu jedhan. Dhugaa malee jarri kuni gadaa lama bichaa keessa jira sadeen soddoo keessatti tuulama dhaggeeffadhaa. Gadaa sadi malee hin beekan. Roobalee fi gadaa beelbaa bichaatu wal harkaa fuudha. Gadaa sadi hin jirtu. Maali kana jennaani bara gadaadha jennee hojjanne hindu abokkichi kana jennee ganne jedhan gadaa sadi. Gadaan lama bichaadha. Kan akkanaati jira. Kana caalaa maal caccabdi naafattee caccabdee jirta kanaas anees soddoti. Oromoo sadeen soddoo alagaatti akka soddoomu kan taasise kan dirqisiise sirna moo maali? Maaliif alagaatti soddoome Oromoo sadeen soddoo? Gisee san keessatti sirnichumatti akkas godhe. Amma dhiifama na godhate maatiin amma zarii eenyu jettee wal fuuti. Akkuma argite wal fuudha. Gisee sanis sirnuma kana keessa gale. Diinni Oromoo akka keessa gale hin beektu. Diinni Oromoo waan Oromoon qabu gachisiisee waan ofii san akka itti guddifate hin beektu. Waan ol irraa ka'e. Isinis odeeffannaa kana harkaa qabdu. Garuu qorannaadhaaf na qorattu maleedha. Calaan qorraa ka'ee waan ol irraa ka'ee eenyu kan akkas goone nu godhe soo jenne ormi namichum tokkichatti quba qaba. Ani sunomaan an goonen jedhamu akka keessatti nama mormaa. Sibiilli maal nu godhe jallaan nu keessatti dhalatee nu fixee jedhe mukni. Kan nu fixe Oromoodhumatu jabeenyaan dhaqee achi jala seenee tooftaa Oromoo irratti uumee akka Oromoon xaragamtu akka harmaa muramtu akka gurraa muramtu akka ijaabaddu kan godhe keenyuma. Kanaan malee Oromoon mo'attu jedhee. Erga gisee san nutti seene amma irraa ittillee nu keechaan baane. Ammas wanni nu jallisaa jiru. Ammas wanni nu jallisaa jiru. Dhugaa dubbachuu ta'e ilma gudeedatii miti ilma ijjannootiin nu shaaraa jira. Ilma ijjannoota irrallee nu baxabbataa jiru. Oromiffa baree Oromiffa dubbata. Ani Oromoodha jedha. Dhiifama naa godhaate bakka ganamaa sun madaa sun isa biraan deemtu. Madaa sun isa biraan deemtu. Achuma harkisa. Ammallee aadaa kanan deebisuu didee akka aanaa toleetiif amma jaarsa keenya kana akkata fide anaa fi waaqa kanaa fi isaan hin beeku lapheen isaanii. Isumallee akka tacaacanii jiran. Aadaa keenya
duudhaa keenya sirnicha nuu kenne jedhee namni gadi ba'ee waan kana dhaabbatee bobbaasee wajjin jaajee dubbatu hin jiru. Ati kana asii galtee walitti qabdee jette abboodhiisi kun duubatti hafaa kaleessati siin jedhu. Waaqeffataan akkasila sinii kaase waaqeffannaa Oromoo waaqeffataadha. Oromoon tsoomiin beeku. Oromoon sa'a ofiin lagatu. Garuu Oromoon malkaatti gadi bobba'a. Marga qarra hin cinne qabatee siiqqee ofii qabatee haati siiqqee caaccuu baambaattoo taate caaccuu baattee callee ofii godhattee faa ofiitiin. Callee yoo jedhu Oromoon ayyaana edeme itti namanne. Faa geexii Oromtittiiti. Kanaa jedhee callee godhattee itti gadi bobbaatee malkaa xirreeffattee maaree jecha malkaa ol deebitee dirree irratti jabanaa dhaabbattee booka gadi baaftee booka biifatanii buna qalatanii akkasitti Oromoon kaleessaa kan noore. Haanarraa garuu tuulama sadeeni keessumattuu Oromoon gosa daacii jalaa Oromoon sadeen sooddoo wal morkiitu jira dhaloota ammaa kana gidduutti. Oromoon sadeen sooddoo Oromoo miti Guraageedhaa dhaloota gidduutti jira yeroo ammaa kana. Mee Oromoo fi uummanni sooddoo yookiin uummanni Guraagee kun yeroo itti wal daangessitu jira. Aadaan achillee yeroo itti wal maketu jira. Akka qajeelfama sirna gadaatitti dhaloonni kun gadaa isaatu wallaalee yeroo itti jedhantu jira. Dhaloonni kun keessumattuu sadeen sooddoo Guraageedha yeroo isaan itti jedhanii yaadantu jira. Isin gosa warra sadeen sooddoo keessaa tokko. Akkamitti ilaaltu Oromoo sadeen sooddoo hin Guraageedha kan jedhan akkamitti ilaaltu? Inni sarrabaaf ta'e. Annu arrabsa waan nuu hilu hin jiru. Waaqa tokkichaaf lafaa malee. Ilmi sooddoo ilma galaanii miti ilma daacciti. Ilma daaccichaati. Obboleessa galaani tuulamni sadeeni gaafa qooda ofii fudhatu hangafni galaanuma dirree kanarratti ol kaa'e galaantichi. Bachicha kunoo caffee kenneef sooddicha kana mannoo galaanticha kana kenne jiillicha goona kenneef bakkanatti hafe hangafa akkuma abbaasaa ijoollee sadi dhalchinaani daaci galaan bakkanumatti hafe araddaa daacite irratti. Sunis anuma daaciti sooddichi immoo gamatti hafe gudeeduma daaciti obboleessuma galaani malee uraageedhaan gaabichaa kaatasa ijoolleen ammaa walitti haa dhuftu malee sooddo uraageedhaan homaan qabu. Sooddo uraageen kara lixaa jira. Wal daangessina daangaa keenyatti wal cinaa jira malee uraageedhaan sooddoo homaan qabu. Garuu harkaan of arrabsiseesi dhugaafuu nu arrabsuusi. Gizee dabarte gadaa birmajii keessatti maal jedhan sooddoo jiddaa jedhan. Nuyi maa jiddicha taanaa miti lakki nuyi sooddoo daacitii jedheetan baay'ee mormi gadaa irratti kaasaa ture. Ammas hoo taate sooddoo hacuucaraa hoo ta'e isa xofaa cuuccise gadaa ofii gateeti sirna ofii gateeti aadaa ofii gatee ufa baarsise malee an akka sooddoo Oromoo qulqulluun hin jiru. Qulqulluudha. Sooddichaan eenyuun murka? Macca biyya burqaati. Baale biyya burqaati. Sadaffaan abbaan fedha qaalaalu sooddicha. Burqaadhanis caffeedhanis sooddicha. Sooddichi safuuf hin qabaa safeeffannaas hin qaba. Xinnoo dhalata ammaa kanatu ka'a. Amantaan adda addaa galee nu harka daangessuu barbaada malee ammas waan ofii abbuma sabata. Nuyi ammasis sabanna. Nu arrabsuus hin qabaane. Arrabfamuus hin qabaane aadaa keenya beekaa keenyatti waammanneeti gadaa muudanaa kana qabannee gadaan muudanaa muudanma jechuun gadaan muudanaa muuda michillee jechuun michooma gadaa kana qabannee walitti deemnee raawwanneet handabe sirreeffanne akka sirna eenyutitti Affaaratti biyya Affaar keessa baay'een taa'e namni tokkoo balleecha maal goote Affaar hin waamsifti. Dargaggoo akka kechanii kanatti ergiti goraa murti yookaan immoo eenyu arangamaan jedhan tokko kan akka goraa jiru beektu matira isa muraata isaa fuudhee talaattala abbaa fi gosa keenya gosumatti itti yaa'ee talaattala dhiiga baasu dhiiga ba'ee irraa dhiqaa jedhu karaatti gali jedhu nullee akkasumatti itti gadi bobbaaneeti gosaa lammiidhaan uumamaan itti gadi bobbaanee sirreeffanna malee aadaa keenya nama gatus mooti nama dagatus mooti. Ammaa waatu nu hafaa jira. Dhuguma ulfaan sadeen sooddoo ganama wajjin dhalate jaarraa 150 keessatti bakka inni hin jiru wallaalame.
ulfaa keessaneentu ittiin xaqqabama abbaa ta'e ittiin xaqqabamaa jira ulfaa sadeessu waddoti gizee meeqa oduu hordofnu oduu deemnu kun muudannaa ulfaatu gadaa muudannaa ulfaattu ammaan nu harkaan geenye eegee qabanne hin deeffanna ulfaa sadeessu waddoo hin gala wanni aanan qarsaa erga ji'a tokkooti manatti hin galle hojiin dhabne halkan hin rafanii guyyaan ta'ani anumallee teechuma na dhoowwani ulfaa kana barbaaduuf eenyu an nu barbaadu muudana irratti eenyu kan nu mormaa jiru muudana irratti an nu mormu immoo eenyu hangafa keenya jaangalaan kanaan kunoo wal qabannee kana hunda itti deemaa jirra sirreeffannaa kan kaleessitti dhuguma gadaadhaan beekanii baay'ee ballafti gadaan beekne hin jira jechuu kan Mee akka gosa sadeen soddoo keessatti keessattuu ilmaan udituu shanan gosa sadeen soddoo keessa kan isaan jiraatan ilmaan udituu shanan hangafti siibaa kutusuun maallima gosti kun. Gosa kana keessatti kallacha hedduutu badee jedhanii caaccuu hedduutu badee jedhan kan baafamillee gatamanii jiraa jedhan gosa keessatti sirnoota darbaniin hacuucamuurraan kan ka'e kallachi bokkuun caaccuun iddoo itti baafamee hallayyaatti fi bishaanitti gatameetu jiraata. Ka gubatillee ni jiraata. Mee dhuguma gosa keessan keessaa kallachii fi caaccuun baafamee hacuucarraan kan gatamee jira. Caaccuu bichaamatti kallacha bichaamatti. Wanti gatame kun immoo dhaloota dhufu kanarratti dhiibbaa hin uumu har'a walitti bu'iinsa fi rakkooleewwan adda addaa biyya keenya mudachaa jiru kanaaf wanti kun sababa miti jettanii yaaddu isin akkamitti ilaaltu akka? Anumaa sababa miti dheeyyaan amma sooddoo daa'icii waat jiraate naa dhaga'u sooddoo daa'ichiin xuuriis baasanii jiru cubbuus godhanii jiru raagaa deemanii raagatan ibiddi amma ilmi abbaa ajjeesaa jira abbaan ilma ajjeesaa jira. Safuuf safeeffannaa cabaa jira. Kana nama godhee jedhu namaa muti. Dallasuu rabbiiti. Warra daawwii luuccaa araddoo kan jedhan hangafa sadee waayichaati. Gizee luuccaa araddoo jiru katamaan kan daawwiin kan luuccati luuccaan kan araddooti. Uuman isaanii akka jirutti qorkii tokko guutuu jira. Qorkii tokko guutuu kan jiru kana ilmi isaa ilma tokkoof intala takka uume katamaan hangafni isaa ilmi beenxee ta'e intalli odumaatiif achi jettu satat jette jaartin dhiyoo kana duute waan qorkii tokko ta'a waan ijji namaa laalichatti hin tolle dandeenyaan hin laalle akka ulfaa sadeessa hoddotin jedha malee waan biraa jechuullee hin danda'uun isa laalu bayeet uraagoo kallachaa laaga uraagoo keessatti gatamee ijoolleen kukuttee gatte. Fuudhuu fi aantee warra sanii malee namni biraa darbee fuudhu. Maan banneree badaa jira. Indegana akkuma isiniin jedhe warra gooban amma ta'u akkasi. Warra jiruu kallachaa akkasi. Akka aanaa sadeessa hodhuutitti meeqa badeedhee lakkaa'uun danda'a. Ulfaan hin jireedhee yaadu. Waaqni kaa akkatti deebisu hin beeku. Miidhamaa finneree soraan jigaa jira. Hunduma isaaniitu. Soraan jigaa jira. Qe'een badaa jirti. Gangalata harree ta'aa jirti. Kana akkanaati jira. Kana abbaa fe'e eenyuun abbaa fe'e gaafa dhufe geessa miidiyaa abbaa fe'uu dhufe amma na waraabsa naannoo san deebise naan beeka. Waan gudeenni tokko balleessetti gosti itti miidhamaa jira. Iddoo garaagaraatti argaa jira. Waan gudeenni tokko baasee bokkuu gatetti waan gudeenni tokko baasee callee lagatti gatetti caaccuu lagatti gatetti kallacha lagatti gatetti gosti guutuun miidhamaa jira. Gosa bira darbee Oromoon itti miidhamaa jira. Wanti kun gaafa beektonni qoratan gaafa warri waa himan irraa himan rakkoo maddi rakkoo Oromoo keessatti uumamaa jiru waan kanaa jedhan. Isin akka gosaatitti immoo rakkoo gosatti dhufaa jiru kana waan gudeenni tokko balleessetti gosti hundi maaliif miidhama maaliif dararama akka gosaatitti akkamiin laalu? Akka gosaatitti aanan laalu kun anuma gosa saniiti. An gosa tokko hin ta'u. Safuudhas safeeffannaadhas. Oduu amma ulfaa nama tokkoo fuutee mana keetti galchite darii darbii keetti hin tolu. Kanaafi warruma gate sani gosuma isaaniiti isaa jechaa muti. Oromoon miidhamaa jira ibiddi nurra dhaabbate safuuf safeeffannaa kalee bakkatti deeffachuu dadhabne kan jennu waan kalee daaci nuu kenne waan sooddicha jechuu qabu sani itti deemanii raagatanii caffee hoolotota irratti maaltu ba'a? Caffee goda dooroti irratti maaltu ba'a? Malkaa kam irratti ba'a? An jedha san deemanii falachuu dadhaban. Santu nu jala addabe. Isaafi sooddu bayyaa falatu kan jechaa jiru. Allafaa jirru raaga isaa ta'uu deemnee
raagannee waa saffaloo godhachuu qabna. Kalee sooddo ilmaan namaatis duugamee gurguree jira inni cubbuudha. Dhala namaatiin nagadaa ture. Kana abbaa fe'ee beeka. Ilmaan namaa san immoo yoo san waatu jira. Safara hunda keessa jiru. Innuu faloo nu barbaachisa. Cubbuudha. Cubbuu kanarraa dhiqachuu qabna. Kana yaanee akka sooddichaatitti jennee walitti dhufnee waan kana falachuu qabna. Malee sila caacuun bade sila kallachi bade. Badhaanni gate tolasaan itti miidhamuu hin qabu. Kan itti miidhamu gosuma tolasaati. Badhaanni gate gosi badhaadhaa gate gosuma badhaadhaati. Gaafa dhugaan isa barbaachiftee raagaa dhaqee raagatee dhufe akkatti falmoo sooddicha beekaa. Woo dadhabe tuulama beekaa tuulama dhiyeessu. Akka waliigalaatti dhimmoota sirna gadaatiin wal qabatee akka sadan sooddootitti waan namatti qaba. Waan ana dhedhaammadhu harraftee hirriba binin jedhii jennaan. Kan irraanfatte yaadadhu jennaan. Kan wallaalte beekaa qabna. Kootu gadaa muudanaatiin na beeksisi jedhii muudana gaafadhu jennaan. Hayyoota qabna. Hayyoonni birmajii hin jiru. Harroobalee hin jiru. Kan alchiisaallee hin jira. Kan birmajiillee hin jira. Kootu walisii qabna gaafadhuuti offali jennaan. Karaarraa dabdee karaatti deebi'ennaan. Karaarraa maqxee maqa kana deebi'ennaan. Hawwaan namaa saamte dhiisi jennaan. Hankarra namaa dabsite faladhu faloo qabdi jenna. Oromoon nama falti malee nama ajjeeftu. Gadaan nama falti malee nama ajjeeftu. Koo faladhu jennaan. Han harka turii koo si dhiqnaa jennaan. Gosa kiyyas haa ta'u. Gosa siibatis haa ta'u. Gosa maallimaatis haa ta'u. Maallimni cubbuun godhu yoo cubbuu goote kootu gadi bobba'e faladhu jennaan. Ittuma himna. Uma waan dhufu hin jiru. Hin dabde. Ofii mataa dabde. Nuun dabsiniiti. Koo nu sirradhu nu sirreessi jennaan. Kunoo amma walotoo irratti yaane. Akkasitti wal sirreessina. Dhaamsin ani qabu. Sirradhu. Sirnicha laali. Duudhaa laali. Aadaa laali. Gadi bobba'i. Gadaa laali. Hangadaa wallaalte. Namni gadaa gatte. Gadaatti zim jettee harrii buqqifattee itti makamin jennaan. Cubbuudha. Si dhiibdi si balleechiti. Gadaa abbaan kee egaa gadaa gate maal akkamittan guula jedhii kootu hayyoota gaafadhu jennaan. Abbaa lamaan keessaa duunaani abbaan lama keessaa hir'annaan deebi'ee abbaa seeraan ta'u. Innuu gada baddeedha jetti kaa. Akkas jedhu kaa. Muudaan waan jedha isaantu beeka. Gada baddee jedhu. Namni gadaa lama gate abbaan gatee ilmi gatee sadaffaatti gaafa darbe gadaa ta'uu hin danda'u. Tokko ilmi guule gadaa san gadaan takana dhiibdee gadaa biraatitti guula. Anama gadaan tokko dhiibde gadaa tokkotti guuluu hin danda'a. Guulee dhaquu qaba bakka gadaa san. Oduun guulle oduu waan jenne akaakayyuun isaa du'e abbaan du'e gadaa keessa gadaa gatan jireenya isaaniitiin abbaan hin jira gadaa gate. Akaakayyuun du'e. Ani har'a abbaa seeratii harrii kootu buqqisi kan jedhan kun cubbuudha. Namichi buqqisiisa cubbamaadha. Aan buqqifate cubbamaadha. Oduu caffeen isa fal. Anaanan jedhu kana. Kanaaf seeraan haa deebinu. Keessattuu dhalataa sadeet sooddoo aadaan namaa sin bulchu sin oolchu. Duudhaa keetitti deebi'i aadaa keetitti nuu deebi'i. Jaarsi sooddoo lakkii amba jala fiigini kootu kee yoo allayaa keessallee jiraate barbaaddadhu. Gololoo keessallee yoo jire soqadhu. Jennee ani dhaamsan qabu kanuma. Dhumarratti waa'ee dhimmoota aadaatiin wal qabatee waan muraasa sin gaafadha. Sooddoo sadan sooddoo daangaa Guraagee irratti kan inni argamu. Akkuma sila kaasaa turre waa hedduudha hawaasa keessatti kan haasa'a. Aadaan sadee sooddoo hedduun ni hatame Guraageedhaanii jedhama. Wanni kun dhugaadha. Keessumattuu aadaa nyaataa, aadaa sirbaa, aadaa fuudhaa fi heerumaa, aadaaleewwan kana fakkaatan, aadaa uffannaa dabalatee aadaaleewwan kun kan Oromoo sadeen sooddooti ni hatame. Yeroo jedhantu jira. Dhuguma aadaan Oromoo sadeen sooddoo Guraageedhaan hatame. Waan kana maalirraa quba qabu? Hatamee jedhama. Soba. Akkamitti hatame? Saanni kan Oromtichaati. Ayibiin ba'u kan Oromtichaati. Warqee kan dhaabbattu lafa Oromtichaa sadeen sooddichaa keessa. Sooddoo hin beeka. Fuudha heerumni. Maali wanni sooddoo keessaa ba'ee Guraageetti nu galche? Haan Guraagee maal fakkaata? Keenya maal fakkaata? Akkuma aadaa Oromootitti. Uffata. Sadeen sooddoo keessatti bichaa mutte. Akkuma walii galaa itti har'aa dadhabaa jirra.
uffanni kan uraagee motan nutti fide uffata faranjiitiin nutti dhufe an dubartiin qullaa deemtu dubartiin safuudha haadha teenya aayyoodha obboleettii teenya deebitee haadha manaa keenya deebitee ilmoo teenya safuuf safeeffannaa dubartii sirriitti eeguu hin qabnu kana niitummaa bichaa laaluu miti aayyoo na dhalte duubatti laaluu obboleettiin na jala jiru na wajjin dhaladde gadaame tokko laalee safeeffannaa kiyya ishiidhumatu immoo deebi'ee haadha manaa naa ta'e ilmoo naa dhale isa safeeffannaan qaba isarratti maal godhuun qaba dhuguma dubartiin Oromoo tuunni kun ishiin mul'atu safuu cabu dhiirri illee laalu kana uraageen maa nutti fiddite warri makaleeta nuuf fide uraageen numarraa bartee uffatte malee kophaatti shaammaa dhooftee nuuf finne kuni akkuma walii galaatiitti mee gadaa beelbaa keessattis iyyaatuma turre ammas gadaa michillee kana qabsiifnee laalla dubartiin kun mul'achuu hin qabu safuuf safeeffannaan Oromoo kanarraan kan ka'u keessattuu mana nyaatatti hanqirroo keenyaas karaarraa gorsiisaa jiru dubartiin dhiira surree jilbaa olitti kaa'atu malee dubartiin jilbaa olitti carqiin uffattu safuu kaataa jiru maan gannere eessaa nutti dhufere warri makalee chitirraa nutti dhufe waan warra kalee san balaaleffachuu gannee nuyi har'a maalaa hojjenna waanuma zim jennee bara baraan miidiyaa dhufuun waanuma warra kaleessaa san kabara rukutuu hin qabnu ofii keenya maalaa hojjennu maalaa ijaarru maalaa diignu maalaa beeksifnu warna safeeffannaa dide gadaa abbaa gadaa sanitti dhiyeessineet gadichi immoo foolleetti ajajee akka hojjetu kara fuulduraatitti gadaa muudanaatiin hin geenyetti muudanaan wal mari'anne itti gadi bobbaafne abbaa fee nu haa himatu kanaaf safuu safeeffannaa numa bira jira numa gate numatu deebi'a malee uraagenis aaduma ofiititti bulti nus Oromoon aaduma sadeessa hoddichaati akka sadeessa hoddichaati hayyuu keenyaan akkuma aadaa keenyatti bulla malee ani kana dhugaa dheedhee fudhadhu. Oromoon uraagetti ce'ee uraageen immoo Oromootti ce'ee fuudhaaf heeruma gaggeessaa jiru kuni dhaloota walitti makuu keessatti keessumattuu gama Oromoo fi uraagee kanaan dhiibbaa hin uumu jettanii yaaddu wanti kun immoo aadaa fi duudhaa Oromoo irratti dhiibbaa hin qabu jettanii yaaddu keessumaa aadaa laga ce'anii fuudhuu jedhamutu jira jedhani daangaa uraagee kanarratti Oromoo Sooddoo biratti waan kana akkamitti ilaaltu isin wal fuudhaan jiru Oromoon sadee Sooddootii fi uraagee yeroo ammaa kanatti wanti qabatamaan jiru maali? Akkatti fuudhu if fuudha fuudhicha walma fuudhu akkamitti fuudhaa jedhe amma kara sadee Sooddootiin balaambaa kan jennu jira balaambaan uraageedha isaa gaditti immoo miila isaa jalatti Oromoo sadee waayichaati jira karatiin wadduu kanaani karanaan immoo kara hacabar kan jennutti kiristaane jira karanaan immoo uraagee maaramtooti jira nuyi amma daangaa naannofnee jirra daangaa nu naannofnu kana keessatti Oromoon achi gama san jiru kan gonga gama jiru akkuma uraageetti taasa amma illoon ani uraagee moti Oromoodhaa jedhee sabaat beetii jala didee as garagale irreessoo aallee bayii lakki ani Oromoodhaa jedhee garuu anaasa uraageedha didee as garagale walqixxeen deemadee didee eenyu Haaji Naggasaa yookaan namni qaqqabdanii jirtu inni gizee gadi kutu hin didani karanaan hacabari nu yaada afaan kiristaanee barre malee nu Oromoodha jedhanii isaan didanii karaatti citan jarri kun wal fuudhu waqtii wal fuudhan isaan immoo uraageedha jedhamee maqaan isaanii katabamee afarfamaa ture kanaani kan wal dangaasinu malee maaramtuu keessa galee ilma Oromoo fuune maaramtuun dhufee intala keenya fuune afaan waliin beekan bakka kanaani illoon dhuguma qiliqqee afaan uraagee sirrii beekaa irreessoo allee bayii sirrii beekaa cawaa sochee sirrii beekaa kanarratti an jedhan malee Oromoon matuma ofii danda'ee jiraata hin galle tanaan duratti gaadaa ofiitiif aadaa duudhaa wallaaluudha malee wanni inni eenyuudha hin jiru. Yaada nu qoodanii ulfaadhaa galatooma. Isinis ulfaadhaa galatooma horaa bulaa badhaadha.